kamarraa kana birri miliyoona 17 kuma 200 kuma 96 birri 200 birri 34 saantiba 40 way deema rasoksi kanallee bilbilee bilal kana yoo dhabbii warra bilbilee so yoo ana kana dhabbii karadda kana injala yoo na karan tarin amana hay amma isi wonne akalitti alaramna nagati qura wori azra jiratan wori jolle ragga sayti riyatan jaarsumma qaba azne wajin ka o jaarti de tayda jirtu araramte baafte ko yani birri dinga gumalle wa takatti sin kadanna karadda kana injala yoo na karan tarin amana woni takatti sin kadanna Ado iltee sun amma dhugaa taate wanni dhugaa namni martuu gamana fiinne oma argaan jiru dubbii dhugaa jedha dara waliin somnu. Wanni amma haasa'e kun illee dhuga. Garaa keessa dhiitamuun, tumamuun, reebamuun, jaartinni kaan sarraatanyaa jedhameetiin mooraalin fi tuqamuun warri isa wajjin daawwaa godhaa ture hundi hin beeka warri mana isaati nyaata. Hundabbe. Obboleettiin dallaaltee itti fiduun. Obboleettiin wal baratuun hundi dhuga. Mucattiin ilma qotee bulaa ta'uun intala wallaggaa ta'uun eenyu maqaan isaa baqqala nama obboleennun. Lakkoofsa qaba hin qaba. Asis bararra nagalchiidha jedhanii galchuu dide. Jaarsummaa isin dhiisu. Amma gabaabduu wannan jedhu isii tama birtana isin kadhachuuf birri wanni dhugaa irraa dhaabadhaa nyaatee si faahuu fi. Kanallee hidhamaa taa'ee hidhamadha. Taana ta mucattii tayyetta waliin itti deemnan martuu mucattiin haa baatu. Nulle kunillee. Kana. Adammoo mucattii miidhama faana deemnee waan san mootummaaf akkana goosimnaa san nu martuu irrumaa dhaaban. Yaa Rabbi nama. Mucattiin dhambayin hin dhiisu. Waan mucattiisan walumaan gaafanna gaafii hawaasaa. Intala durbaa qaba ilmoo durbaa lama qaba ujala waan boru ijoollee xiyyeetaatu hin beeku hin dhiisu. Mucattiin waagaa baasanii ta dolcheesanii masifeessinaa fi akkasitti nu wanti jedha waan mucattiisan kun abbaan murtiillee asira. Abaazarri silaallee heedarin bilbila irraan kaasan jedhani bilbila amma abbaa murtii irraa hin kakaasan na fakkaataa gizeeti dhaqanii dippiloomaasii amma haasaame kanaan yoo ka fudhatanii abbaan murtii jaarsummaa hin fudhatanii mucattii alaaramaan baasu tabiraadha gubbaannu feetani teessanii yoo mataa nu hiite naatiyya hin dhiisan ila akki jira kana doktor Ustaz Ahmad waa gafadha Ustaz Ahmad wayya bibi Abdi Raggaasa obboleessa keessanii miti obboleessa namummaa obboleessa islaamaa obboleessa islaamaa Sumayyaan obboleetti islaamati miti obboleetti islaamaadha Ayyee maarree ka isin hin jedhu waa'een isteetimanti illee baabni isaa haa cufamu waa'een birrillee haa cufamu waan guurame rabbi haa sirreessuu fi si dhagaan jiras lee haa ilaalu kuwa anarra saat irra ture kanallee dubbadha. Dhiifama saat dheeraa irra ture tiktookiin na darbe qabsoon jihaada irra waan jiruuf kompiliitti ishee godha. Yaayeen dubbadha. Jihaada Subhanallah. Shifa kan tiyyalle irra jirra nu darbe tiktookiin nu darbe jihaada irra waan jiruuf kompiliitti ishee godha. Amma duraan jihaada irra turre qoya warra jala jirutti ma qoya. Duraan jihaada irra waan turreefi amma mootu gara umarraayititti mirga dubartoota falmuutti seenaa jira kompiliitti ishee godha ijoollee shamarranii hundi keessa. Amma gara mirga shamarranii falmuutti seenaa jira. Amma kan isin jedhu anamma waan barbaadu karaa gabaabaa. Waa'ee akkaawunticha namoonni gurguddaan meeqa yaalanii hin dadhaban. Waan danda'amullee miti. Ani miidiyaa kanatti waan itti saalfadhu. Waan hordoftoota kiyya warra na jaalatu itti qaanfataniif ofii kiyya itti qaanfatu hin godhu. Asliin
nama arrabsaa afaan isaa adaban qabu yoo jiran sun xabaayii kiyya amala kiyya rakkoo dafee hannaa fi kijiba hin godhus godhees hin beeku fuula irratti illee hin godhu amma waan isin jedhu eega inni obboleessa keenya ta'e isilleen obboleettii teenna warri asirra jirtan hundi keessanuu dhaqaa shimgilinaa qabaa mucattii miskintittiin baate Transporti aga wallaggaa deemtu ana kennaa fi duraanii nama bira teessee qaraa turte jedhanii yoo qaraatellee ilaallee nama bira geenya kiraa irraa kafalla. Uma wanni isaa mileen kudha ja'a guurree isii guuruu dadhabnuuf hin jiru irraa kafalla mucattii hidhaa baasa. Anaaf ijoollee raggaasa akkasitti alaala. Maal jetta waan karaatti? Ayyee asli xumurtee sagaleen koo jiranii? Jira. Ayyee galatoo. Amma dhimmi guddaa dhimmi muhimmiini waan kana lafa kaasee dhimma hawaasaadha. Qabxiin guddaan ishuun dhimma hawaasa buqqa'ee jiruu fi gargaarsi haa ta'u ituu jedhamu inni viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarra deddeebisee gadhiisuu fi akkasuma bakka gastii seenutti dhimma isaa kana himatudha. Miti kan kana kaase. Amma gara dhimma hawaasaatti adeemamu tokko isa jalqabaa. Inni kan biraan waa'een isteetimentii maalii ergaa namarraati bilbilli kaafamuu dide wanti sun achitti goolabameera. Hawaasaaf hin jedhaa jira malee ofii koo argeera wanta asliin jedhe dhugaadha. Anaaf Hussein amala koo keessa akka hojjaa koo akka bifa koo kana mini naman sodaadhu kun aslii mattu likki masantti ma waan inni jedhe dhugaadha. Edaan gala wallolee irraa gartaniitti miti. Waan asliin jedhe dhugaadha argeera. Jakooti wanticha jechuudha. Wanti sun dhugaadha. Ituma dhugaa miti ta'e utuu wanti kun dhugaa miti ta'e immoo dhufee sooshaal miidiyaa kanarratti xiqqaan guddaan asli wanti kun dogongoraadha irraati dhaabbadhu jedhee nama meeqatti dhaabsiseera tu wanti kun dogongora ta'e as bahee sila asliin afaantu naal bahe akka haasaa bara kanaatti afaantu naal bahe nan dogongoree jedha sila. Kanaafu wanti dhugaadha. Kan obboleettii keenya kanaa ifa deemamuu qabuun. Chaappaatti dheeran. Ani chaappaatti dheeran. Akka Ahmad Hussein kan kana jedhe. Of ga'e. Isa kan akkas godha. Amma gara hawaasaatti deema. Hawaasa nama kuma kudha meeqa kanarratti gara dhimma hawaasaatti deemamee waa'een hawaasa buqqee kanaatti adeemamu inni Sumayyaa, inni Abdii, dhimma nama dhuunfaadha. Wanti Abdii barame beekame. Dhimma hawaasa keenyaa dandamachiisamee deemamee itti deebi'u yookaan immoo qaamni biraa dhimma obboleettii keenya Sumayyaa qabachuu. Asli na hubatte kanuma yaadni koo galatoma. Bareeda. Namni yaada qabu jira kan biraa moo goolamnu kalaas namni cinqame. Namni ishee amanu walqeetan barbaadaa egaa amantanii kalaas. Asli anatu qaba doktor. Gaggabaasa. Galatoma amma dubbiin dhugaadha wanni namoonni hedduun amma amananiitu jiranii. Nuti durallee wanni isin jettanii soballee hin jenne. Darii fi Abuzaarillee ka jedhee an jidduu kanatti maaf furmaatan goonedha. Amma an wannan akka nama tokkotti isin gaafadhu boru galgalaa jennee miti beellamni keenya dura ka ture. Aga boru galgalaa jenneemi imimmaan reeffa biraa torba garagalchanii sani yoo danda'ee bilbila narraa kaafame iyyaalaa yoo dadhabame ammoo anillee akkuma uummanni koowwan amanaa jechuudha. Maaltu amanuu isin orge ijaan argaa jirtan? Hadiisa daliilaatti amantanii isin da'iifa barbaadanii yana daliila dhiisanii. Maaliif seete? Abbaa murtee ana isinii qajeelchaadhaa kenname. Akkamitti osoo hadiisni daliilli Bukaarii Musliim jiru da'iifa barbaada? Ana aslii waa isinii qajeelcha anama bilbile. Amma asuma jiru kana isarratti miti akkuma isiniin jedhe namootuma dhimma kana keessa walaba ta'an. Nama asiillee ositti illee hime namatti illee hime namni hunduu irraa fudhachuullee isinillee irraa amanuu dandeetta namni achi keessa jiru. Waan kanarra jirraa isinoo maalirra geettanii jedhee gaafadhe ganamarra dhimma kanarra akka adda baasa itti dubbadhee ture. Amma isaan kan jedhanii waan xiqqoo wayiiti jirra xiqqoo nu eegi haga baankiillee geennee jira haasaallee akka haasaatti waliin turree jirra baankiillee isteetimentii baankiillee baasanii harkaa qabanii maaltu ittaanaaf akkamtu ittaana waan jedhu xiqqoo yeroo nu kennaa jedhanii
Haasaya keessatti waan na soosisu fakkaata tenne eeyna. Aboodii sikaati. Waa kana keessa amma gammaa qoradhee agarre. Ani jechiti yakareessa illee lafumatti maan fidne anu kun lafarraa waan kana deemaa lafarraa waan kana godhaa jedhe malee. Waan isaan baasan isinitti moo anafaaniin? Isteetimantii amma isaan baasan isinitti moo na sobsiiftanii ka duraa malee ka haarawa? Na agarsiiftee bara baate. Laala haarawa. Ka guyyaa kuran duraati ka isin garsiise. Jesti naawoo yoo arra baasan isinitti moo ka amma isaan baasan? Ammallee irra guraaran jenne maa. Daa jechuun maaliif amma namoota warra akka waggaa 27 barachuu kiyyan beeynetu asli maalitti akkaawuntii namaa beekaa. Hagaati bajaajii jaarsa keetii ittiin bitte beekaa habibtiyan faatee binti Islaam. Waan amma irra baasan isinitti haa himu akka sirriitti kijibaa ta'uuf. Itti muddi jedhi. Himee. Himi. Laalee dhufaa qooyaa kan dubbise sammutti qabanne. Asmaa situ. Jara na yoo sana jira kana booloo godha. Ayyee kaataa isinii baasaa qo'a. Ani wanni si himu garuu namoota sin qopheessuuf qopheessaa. Sa'aatii 8 dura Abdii Raggaasaa lammii koo galatoomaa. Miliyoona jaageenye jirra. Alhamdulillah miliyoona 3 immoo manni rifeensaa tokko naa baaftii jedhee akkaawuntii isaa maxxanseera. Walumaa galatti guuteera kanas. Guuteera jedheera. Guutee miti amma akkaawuntii. Nama taa'e. بدون سيارة يعني يكفي. Amma kotanu bal'aa tachu gabaabsaa ka waan kana bal'aa tachu. Gabaabsaa. Namni waliin rakkata. Wala dhiyaatan akkaawuntii dhageeffadhaa amma. Birri namaa har'aa na sobsiisa. Na sobsiisa deema. Mee adummaan kunuu soba haa ta'u. Kamaarraa kana yoo na sobsiisa mee kan duraanii dhiisatiin. Kamaarraa kana birri miliyoona 17 kuma 200 kuma 96 birri 200 birri 34 saantiba 40 wayi. Deema na sobsiisa kanallee. Bilbilee bilaaletti. Kana yoo argin warra si bilbila yoo arra kana argin. Fidiyoo jettan akkuma kanaatti isin godha. Birri miliyoona takka faaxeen mana madaami miira keessa galtee dabalte. Saayii deemu keessatti. Dabalaa irrallee mucaa rabbiin laaffiseefi. Ini awaadaati birrii kuma kurnaa ergituun diiteelii na bira ga'a. Iyyaan daandish qimamii mana madaam birrii akkaawuntii keessatti qabdu beeka. Si baasee si erguu danda'a. Haga warri keessan irraa baasee fi hagatiin beeka jettu naa gaafadhu jedhe yoo barbaade. Natti himi. Jaarsa keetti kan ergitamu irra gaafachuu dandeessa rakkoo qabu. Harki keenya dheeraa hin jenne. Amani hin amanta. Amanuu baattaa si baasee si fida. So asumaan goolabnu waa'ee birrii dhiisaa ani meeqa qabaa itti takka wayyaa. Bakka hayyee yoo akka carraa ragaan jiraate homaa rakkoon qabu yoo ragaan jiraatu baate mootu dippiloomaati illee hin araarsina. Uummata amma walitti afaan isin buusan illee araarsuu danda'a rakkoon qabu. Ani maarshii akkaataa itti naqanii akkaataa shanirra galchanii beekaa isin walitti araarsuu hin danda'a. No problem. Tiktookii kanarratti akkamitti akkanami namatti araaramuullee hin beeka waan ta'eef rakkoon hin jiru isinii araarsa. Karama kanaan warri akka abbaa murtii Ustaaz Ahmad Mabruuk Bilaal kunniin silaa abaadarree fi heydar nafe kiyyaa fudhadha jettee namoonni jara kan jirtanillee karaa dippiloomaatiiti ani ijoollee raggaasaa wajjin araaramu qophiidha. Karaa humnaatiin yoo taatellee oma rakkoon hin jiru. Waa hunda keessa wanni ati na gammachiifte hedduu galatoomi waa'ee dhimma mucayyoo san dubbachuun wallahi hedduu galatoomi. Wanni san irratti jabaadhu maaliif hayti gamaa gamanaallee laallamuudha sirna aadaa Oromoo keessatti illee namni nama miidhee qofa osoo hin taane miidhamna walaalee jiraachuun mala akkam itti kanatti namni hiyyeessi biyya keenya keessa beektaa waa laala beektaa maranii achuma kaayanii wanna sanillee hordofii isiillee dhugaa isiillee rabbi haa baasu miidhamni shamarra keenya akkuma aadaa duraanii ta'ee jiraachuun ni mala waan sanitti hordofii abbaa dhugaa rabbi haa baasu. Hordofii hedduu galatoomi isin jedha bakka sanitti hedduu natti tolte. Ani isiillee beekuu garuu miidhamaa takka illee bira dhaabachuun dirqama keenya dirqama namummaati. Kanaaf galatoomi ulfaadhu isin jedha waan san itti fufi.
Nagatti murtii waan dhaggeessanii nu deebi'aa ka isaatiif mubaarak. Doktor. Yoo jiraanne yoo jiraachuu baanne du'aa'idha akka nun daganne keessattuu gaafa duniyaa irraa godaanne. Asli daqiiqaa sadi nu eegaa jedhaa ni midhaabse. Asuma irratti yoo dhufan akka dhufan godhaara. Ilaaloo kiyya ani yoo dandeessan. Daqiiqaa sadi nu eegaa jedhaa ni qohina hina. Ati mootu ragaa garagaraa dubbisa garagaraa yoo waa taate sagalee siitaa nu keessan erga dhufaatu. Aydari. Doctor. Galatoon ulfaadhu. Waan amma kaaftan kana irratti waa'ee Heedariitii fi waa'ee Ustaaza Zarii irratti ila jalateen akki jiru. Namni biraa haa miidhamu jedhu. Namni jaalatu hin jiru. Wanni xiqqoo qalbiin teenya wanni jechuu barbaade waan amma Bilaal harkaa qabu kana mee haa dhufu sun rakkoon qabu sun achi mana uma rakkoon qabu wanni amma isin kaaftan ufumaa fiddanii ufuma araarallee buuftanan dhugaan lafa jiru tokko maali wanni kun dhugaa